Abajigaan jedhama kanan nufi asuma Bishooftu. Ji'a sadaffaa keessa dhukkubee mana yaalaa dhaqeennaani manni yaalaa daa'imti si keessa jirtu duutuudhaan naan jedhan. Achi yoo daa'ima kana baasiste malee da'uu hin dandeessu carraa wajjin duullee hin qabdaa naan jedhan manni yaalaa. Ati yeroo sana ulfa turtee jechuudha. Ulfooftee ji'a sadiitti mana yaalaa geesse. Ulfaa'ee gaafa ji'a sadaffaan naqee ji'a sadaffaatti cheekaappina laatanii achi na dhukkubee naanan deebi'een naqe. Deebi'ee dhaqee jennaan daa'imti si keessa jirtu duutuudha. Kanaafiyyuu yoo baasiste malee carraa wajjin duullee hin qabdaa naan jedhan. Achi ani immoo akkanan jedheen doktorichaan maali waaqayyo kan fayyaanaa kenne du'aa akkamitti na keessa kaa'an ani jennaanin waa'ee waaqa keessa osoo hin galin dafiitoof keessa baasisi malee hin duuta wajjin naan jedhe guyyaansa guyyaa roobii ture. Aamusii akkan dabarre naan jedhe doktorichi. Achumaana nan gale ani mana yaalaa sin dhanne birri 3,500 qabadhuuti deemiitii of keessa baasisi naan jedhe. Achi nan gale gara manaatti galee tanan guyyaansa roobiis roobiin galee roobis manuman ture. Aamusis manuman ture jimaatan bakka kana nan dhufe. Amma gaa daa'imni kee duutuudhaa siin jedhan sochiin hin jiru si keessa? Socho'u daa'imti du'aa na keessatti. Achi anoo asuma dhufee tanan gaafa jimaataati nan taa'an ture gara gadii sana taa'ee tanan yeroo namni karadhaa jedhu karadhan yeroo tajaajilaan karadhaa jedhee toon hintina ani hin karadhu zimnya dheen taa'an ture. Achi ergamaan gee ta'uun kadhachuu jammarraananii keessuma kiyya inni dura gaddee taa'u gammachuu wayin natti dhaga'ama. Achi anoo kadhatanii jedhanii ergamaan gee ta'uun dubartiin riiverii baattee jirtu daa'imti keessatti du'aadha siin jedhan jennaan ka'uun sodaadhe. Xarapheezaruma ol jechuu dadhabee tanan anoon koo dhumarra nan ka'e isaan irra deddeebi'anii naan ka'ee tanan dhuguma daa'imti si keessa jirtu duutuudhaan naan jedhan. Ergamaan gee ta'uun. Achi amma maddii kee lamaan qabadhu naan jennaan nan qabadhe garaa korra. Osumaan qabadhee dhaabadhu daa'imti socho'uu jammarti bitamee. Harka keessan olitti buusaa mee waaqayyoof galata waaqayyoof galata. Osumaan qabadhee dhaabadhu daa'imti socho'uu jammartee naa kadhatanii jennaan bilisa dhaqiitii cheekaa atirasaawundii ka'iitii kootutii dhugaa bahin naan jedhan. Achi atirasaawundii gaafan deemee ka'uu andura du'aadha naan jedhan amma fayyaadha daa'imti kee naan jedhan. Eessatti deebite ati garuu harka keessa olitti buusaatii waaqayyoof galata waaqayyoof galata. Amma gaa mucaan kun ba'uu siin jedhe manni yaalaa duraanii ogeessi akkasiin jedhee ati garuu jecha tokko dubbattee gara kana dhufte asii erga deebitee mucaan kee sochii lubbuu horatee deebite eessa dhatte? Mana yaalaan naqe asii dhufe asii deebi'ee jedhe tananii mana yaalaa deemi naan jedhanii mana yaalaa deeme tanan gaafanii atirasaawundii ka'u daa'imti kee fayyaadha deemiti xeena xaabatti agarsiisee atirasaawundii kana naan jedhan. Namichuma isa duraan akka bira dhatteeti? Atirasaawundii san fuudhee dhaqee tananii doktora daa'ima kee baasii malee wajjin hin duuta naan jedhe sanittan kenne. Isumatti bira deebitee dhatte? Isumattan deebi'ee kenne. Achumaan narraa fuudhuu dadhabee xarapheezarra taa'a doktorichi. Achi doktorichi waraqata na harkaa fuudheet daa'imti kee fayyaadha bakka dhiifama naan jedhee ganaa. Dhiifama bakka daa'imti kee fayyaadha waaqayyo si fayyiseera naan jedhe. Harka keessan olitti buusaa waaqayyoof galata isa du'aa jiraachisu waaqayyoof galata.